السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في كبجم توتا هردف توتا خيا. أكم جرت النجا خيسني فيا لا جرتو. رجع جالتم توتا في كبجم توتا هردف توتا channel خيا هندي خيسنو وياران تنا data free kan زين الرتي akkasumas immoo jawwi irratti sirritti dalagaa moobaayilii 39 moobaayilii 60 sirritti isiniif dalaga jedheeti yaada appiin kun sirritti dalagaa eegaa jalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyya warreen chaanala keenyaaf haarawaa taatan chaanala keenya kana like subscribe share gochuu hin dagatin akkasuma immoo yaada keessan koomentii jalatti waan isiniin galiin gaafachuu dandeessu jalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyya gamanumaan gara viidiyoo kiyyatti isin dabarsaa nu faana tura. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyya aappii kana bakki isinirraa argachuu dandeessan telegiraama keenya keessa argachuu dandeessanii egaa telegiraamni keenya kunoo isa kana telegiraama keenya keessa ni seentanii erga telegiraama keenya keessa seentanii booda irratti barreessitanii haala kanaatiin yookaan barreessitan taate chaanalii telegiraama keenya isiniif ni dhufa haalumaan ammaan tana barreessa kanaan yookaan barreessitan taate sirriitti isinii dhufa jedheetii yaada haala kanaatiin erga barreessitaniin booda bifa kanaatiin isinii dhufa kunoo kana fakkaataa waan ta'eef al takka akka irratti jechuu kaastanii as keessa seentanii warreen zeenii maallaqaatiinis hidhachuu barbaadan fakkeenyaaf zeenii riyaala 25 kayyaa 25 haala itti hidhattan akkasumas immoo shaar intarneet awwaal maaduud kan riyaala 25 kan SM siriidha haaluma saniitiin immoo shaar intarneet bil maaduud kan riyaala 15 kan VP siriidhaan hidhamu akkasumas immoo kan V1 hidhamu kan VP1 hidhamu haala kanaatiin hunda isaa hidhachuu dandeessanii gama kanaan immoo guyyaa irraa kan inni qabadee isinii dhufe aappii fayidaa tokko aappicha liinkii isaa telegiraama kiyya keessa isinii kaayatiin jira kun aappicha liinkiin isaa isa kana telegiraama kiyya keessa seentanii gadhooyitanii seenuu dandeessanii egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota tiyya gamanumaan gara viidiyoo keenya kan aappii isin garsiisutti isin dabarsaa haala inni aappiin itti dalagu sirriitti na faana tura isinii jedha aappichi liinkii isaa kana liinkii kana gadhooyitanii seenan kallattiin isinii dalaga wanni isin irratti guutan wanni godhan takka hin jiru haala itti fayyadama isaa isin garsiisuudhaaf na faana hawwata. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyya aappichi egaa achi keessaa gabbuufannee booda haala kanaatiin nu dhufa ani immoo jalqaba gabbuufadhee waan jiruuf isin haala saniitiin gadhooyitanii yeroo dhuftanitti haala kanaatiin isin dhufa amma aappichi kun ani isa fayyadamaa jira waan ta'eef akka inni itti dalagu sirriitti akkaataa inni itti hojjetu irraa cufee isin garsiisuu danda'a na faana turadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya ani immoo isa fayyadamaa jira waan ta'eef irraa cufee isin garsiisa kunoo daataan kana daataa cufee isin garsiisa fakkeenya ammaan tana waan tokko immoo yoo seentee hojjechiisuudhaaf kaate siif hin dalagu fakkeenya yuutuuba seennee haa laallu yuutuuba seentee yoo kan laaltu taate chaanaluma kiyya barreessuudhaaf ni barreessuutti kun haala kanaatiin siif hin hojjetu sirriitti na hordofi egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kunoo eenyu aappiin kana fakkaata haala kanaatiin dhuftee egaa liinkii isaa haala saniitiin argatteen boodan liinkii isaa erga achi fidatteen boodanii haala kanaatiin si dhufa inni erga inni haala kanaatiin si dhufe boodan itti fayyadamta dhiifama erga haala kanaatiin inni si dhufeen boodan haala kanaatiin si dhufa erga inni haala kanaatiin si dhufe asirratti kanatti guuttattu gosa feete guuttachuu dandeessa asiin immoo kati guuttachuu dandeessu soor daqiiqa maalish isuma hordoftoota kiyya egaa asitti kan guuttachuu dandeessu moobaayilii akkasumas immoo zeenii firii moobaayilii 60 moobaayilii 39 jawwii isaan kanneen dalaga erga jedhee yaada isaan kanneen sirriitti dalaga sirriitti irraa fayyadama sirriitti dalaga egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya egaa haala kanaatiin achiin dhufteen booda aappii immoo jalqaba yeroo gabbuufatte akka gabbuufteen aappii godhuu hin dagatin aappichuma barbaade yeroo gabbuuftetti jalqaba aappii ni goota sirriitti si dalaga amma immoo garaa gabaabaa gara deemtu tokko hin jirreef asuma dhufteeti iddoo kanarratti dhohite gaafa iddoo kanarratti dhohite haala kanaatiin si dhufa sirriitti ilaaladhu si galaan as duubatti si fida sirriitti ilaala aappicha kana fakkaata ni dalagaa miti sirriitti dalaga egaa dhiifama ani daataa cufee waan jiruuf daataan bana daataatu cufaadha sirriitti na faana ture ni dalaga dhiifama ni dalaga sirriitti dalaga waan ta'eef irraa fayyadame.
Ifama daataa cufee waan hin akkas godheefi kunoo amma irratti yoo dhoyite iddoo kana dhufteetiin haaluma kanaatiin kunoo iddoo kana agarta iddoo kana dhuftee irratti connected goonan sirriitti dalagaa ifama kunoo iddoo kana dhuftee connected goonan ni dalagaa obsaan eeggadhu ni dalagaa eeggadhu ni dalagaa obsaan eeggadhu dalagee jira sirriitti ilaali sirriitti dalagee jira waan ta'eef egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyyaa sirriitti irraa fayyadamaa aappeen kun sirriitti hojjeta zeenii jawwii akkasumas immoo zeenii jawwii akkasuma moobaayilii 39 fi moobaayilii 60 sirriitti dalagu waan ta'eef irraa fayyadamaa isiniin jedha turtii gaarii